Oromoo ta'uu qabaa jeetiin dubbadde. Deengadda toltuun Awustiraaliyaa irraa qophii afaan Oromoo guddisuudhaaf sagantaa tokko baafteeti kaampeen irra gootee gamaa gamanaan namni gargaaree ammuma eegalan Oromoo nagar jechaa turan hoggaa isiin kana eegaltu. Baatii takka keessatti kaampeen gootee 50,000 bakkaan geesse. Maal ጀንበይታ አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለው ሰው ያስፈልጋል። እንደ ቶልቱ እንደ ኦሮሞዎቹ ትዊተር ይረጅላላ ትዊተር ይራ ሲዱን ደበ ትዊተር ይራ አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለት for first time kana jechu akkana matokottis barnoota teenyarratti baratan akka oromoodha akka waraanaattis lolan akka oromoodha akka miidiyaattis miidiyaa qabaatan akka oromoodha akka jaamu saba itti gadilaalan osoo hin ta'in saba ollaalanii itti hinaafan ta'uu qabna jechu kana hoggaa jennummoo waan dandeenyurraa kaane kana godhuudhaaf deemna jechu miidiyaa kana